Jaallattoota fi hordoftoota waamicha qubee akkam jirtu nagaa keessanii egaa har'allee walitti deebineera. Egaa har'as barumsa tokko qabadhee isiniif dhiyaadheera. Egaa akkuma argitan bamaqaa jedha. Egaa bamaqaa jechuun maal akka ta'e har'a walii wajjin ilaalla jechuudha barnoota keenya har'aa keessatti. Egaa waa'ee bamaqaa osoo hin eegaliin dura kutaalee dhiyeenya kana ilaalaa jirru keessatti waa'ee garii jechootaati kan walii wajjin ilaalaa jirru. Egaa kutaa darbe kutaa 25 irraa eegallee waa'ee garee jechootaa ilaalleerraa achi keessaa maqaa ilaalaa jirra. Yeroo darbe maqaan maal akka ta'ee fi gosoota maqaa yookiin qoqqoodama maqaa ilaallee turre. Egaa namoonni caalatti barbaadan kutaa barnoota 25ffaa ilaaluu dandeessu. Akkasuma immoo kutaa barnoota keenya har'aa keessatti kan walii wajjin ilaallu bamaqaadha. Egaa bamaqaa kan jedhu dhageessanii beektu jedhee yaada. Namoonni dhageenyes yoo jiraattan ni bartu maal akka ta'e. Namoonni duraan beeknes caalatti iyyuu wal bartu. Kanaafuu hanga dhumaatti nu hordofaa isiniin jedha. Akkasuma immoo namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan kan yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenya dhuftan sabiskiraayib gochuun laayik gochuun nu jajjabeessa. Yoo isinii tole immoo hiriyoota keessanii sheer godhaa isiniin jechuun barbaada. Egaa garuu barnoota keenya har'aattan isin dabarsa. Bamaqaan maali? Daqiiqaa tokkoon isiniif kennaa itti yaadaa. Bamaqaan maal jechuu akka ta'e, jecha akkamiiti yookiin maal jechuudha kan jedhu egaa namoonni duraan beektan, duraan baratan akka irra deebitanii yaaddan carraa isiniif kennaa. Egaa itti fufneetuma walii wajjin ilaallaa. Egaa bamaqaa inni jedhu kuni afaan Ingilizii keessatti isa pronoun jennuunidha. Egaa afaan Oromoo keessatti bamaqaa jedhamaa jechuudha. Egaa bamaqaa jechuun maqaa isaarraa akkuma hubannu kanatti jecha maqaa bakka bu'ee tajaajiludha. Jecha maqaa bakka bu'udha jechuudha. Bamaqaan inni jennu kuni jecha maqaa bakka bu'ee akka maqaatti tajaajiludha jechuudha. Egaa kuni jecha akkamiiti? Jecha maqaa bakka bu'ee tajaajiludha. Bamaqaa jechuun jecha maqaa bakka bu'ee tajaajiludha. Egaa maaliif bakka maqaa bu'a? Bakka maqaa bu'ee immoo akkamitti tajaajila? Maaliif immoo tajaajila kan jedhu adeemsuma itti fufaa deemu keessa gaaffii isaa nuuf deebi'aa deema jechuudha. Ammaaf bamaqaa jechuun jecha maqaa bakka bu'ee tajaajiludha. Egaa afaan Oromoo keessatti jechi bamaqaa jedhu kuni jechoota lamarraa ijaarame. Isaanis bakkaa fi maqaa kan jedhutu walitti dhufee bamaqaa jedhame yookiin dheeressinee gaafa barreessinu bakka maqaa ta'a jechuudha. Bakka maqaa jechuudha. Egaa bamaqaa kan jedhu kuni jechoota bakkaa fi maqaa jedhantu walitti dhufee bamaqaa nuuf kenne jechuudha. Bamaqaa nuuf kenne kaa kuni seerattiin gabaabsanii moggaasanidha. Kanaaf gabaabumatti bakka maqaa kan jedhu kana gaafa gabaabsinee waamnu bamaqaa jenna. Akkuma yeroo darbee ibsa maqaa kan jennu xumibsii, ibsa xumuraa kan jennu xumibsii jenne. Akkasuma fakkeenyaaf caasaa birsagaa kan jennu, caasaa jechaa kan jennu birsaga jennee akkasuma gaggabaabsinee waamaa turre sanatti. Egaa kunillee bakka maqaa kan jedhu kana gabaabsinee bamaqaa jennee waamna jechuudha. Egaa bamaqaan kuni amaloota akkamii qaba jennee immoo mee haa ilaallu. Egaa isaan osoo hin ilaalin amaloota isaan qaban haa ilaallu. Amaloota bamaqaa. Egaa bamaqaan kuni amala adda isaan taasisu keessa tokko bamaqaan akka maqaatti jecha maxxanfachuun danoomuu hin danda'an. Danoomuu hin danda'an. Isaan kuni tasuma jecha maxxanfachuudhaan danoomuu hin danda'an.
Egaa kaa isa kanatu adda isaan godhu yookiin amaloota adda isaan godhu keessaa kun isa tokko jechuudha. Kan adda isaan godhu keessaa jechuudha. Isaan kun tasumayyuu jecha maxxanfachuudhaan danooma agarsiisuu hin danda'an jechuudha. Agarsiisuu hin danda'an. Kana jechuun fakkeenya yeroo darbe maqaa yommuu ilaallu gosoota maqaa keessaa maqaan baay'ee isaanii dhamdachoota dabalachuudhaan yookiin ofitti maxxanfachuudhaan baay'ina agarsiisu. Fakkeenyaaf hoolaa yoo jenne hoolota baay'ina agarsiisuudhaaf, nama yoo jenne namoota, saree yoo jenne saroota. Akka sanatti dhamjechoota adda addaatti maxxansuudhaan baay'ina yookiin danooma agarsiisan jechuudha. Garuu maqaan kunneen danooma agarsiisuudhaaf dhamjecha dabalatan. Dhamjecha dabalatanii maqaa bakka bu'an sana baay'ina sana agarsiisan jechuudha. Egaa maqaan kun warra maqaa qeenxee ta'es warra maqaa danuu ta'es yookiin danooma agarsiisan bakka bu'u. Garuu erga immoo dhamjecha dabalatanii baay'ina agarsiisne yookiin danooma agarsiisne akkamitti maqoota danooma agarsiisan bakka bu'uu danda'u ree? Gaafin akkasiin tumamuu danda'a. Egaa isaan kun ofii isaaniitii erga danooma agarsiisuu hin dandeenye yookiin dhamjecha danoomaa dabalatanii danooma agarsiisuu hin dandeenye akkamitti maqoota danooma agarsiisan bakka bu'uu danda'arree kan jedhu gaaffiin isaa sitti uumamuu danda'a. Itti aanee walii wajjin hin deebisna jechuudha. Egaa isaan kun akkamitti maqoota qeenxee fi danooma bakka bu'an jennee ilaallee dhamjechi uumamu maalii? Dhamjecha qeenxee, dhamjecha danoomaa jedhanii bakka lamatti qoodamanii jiruu of danda'anii jechuudha. Kanaafuu addumatti dhamjechi qeenxee bakka bu'u jira, maqoota qeenxee bakka bu'u jira. Akkasuma maqaan maqoota danoomaa bakka bu'u jira jechuudha. Bakka bu'u jechuudha. Kanaafuu maqaan maqoota qeenxee addatti jira, maqoota danoomaa agarsiisanis addatti jira. Egaa maqaan danooma yommuu agarsiisu jira kana jechuun dhamjecha danoomaa maxxanfachuudhaan danooma yommuu agarsiisu jira jechuudha. Kanaaf dhamjechoonni maqoota qeenxees ta'ee danooma bakka bu'an adduma addatti of danda'anii jiru jechuudha. Kana jechuun dhamjecha tokko maqaa tokkotti dhamjecha daballee danoomsuu yookiin qeenxee taasisuu hin dandeenyu jechuudha. Uumamuu isaatiin maqaa qeenxee, maqaa danoomaa jedhamanii adda addatti jiru jechuudha. Adda addatti jiru. Egaa afaan Oromoo keessatti maqaa ta'anii jechuun tajaajilan egaa jalqaba maal jennee maqaa jechuun jecha maqaa bakka bu'udha jennee jirra, bakka maqaa bu'ee tajaajiludha. Egaa jechoonni maqaa ta'anii afaan Oromoo keessatti maqaa bakka bu'uudhaan tajaajilan kanneen akka ana, ati, si'i, ishee yookiin ishii, egaa kun loqora naannoo tokko tokkotti garaagara. Isa, nuyi, nuti yeroo itti jennu jira kan fakkaatuma itti dubbannudha. Isin, isaan kan jedhan kuni dhamjechoota maqaa bakka bu'uudhaan tajaajilanidha jechuudha. Isaan kun maqoota afaan Oromoo keessatti maqaa bakka bu'uudhaanii tajaajilan jedhamu jechuudha. Isaan eenyudha irra deebi'aa? Ana, ati, si'i, ishee yookiin ishii, isa, nuyi yookiin nuti, isin, isaan kan jedhu maqaa bakka bu'uudhaan tajaajilanidha jechuudha. Egaa isaanuma kanatu as keessaa maqaa qeenxee bakka bu'antu jiru, akkasuma maqaa danooma bakka bu'antu jiru jechuudha. Isaan kan ammoo addaan qoodnee ni ilaalla jechuudha. Gara booda irratti yoo barbaachisaa ta'e asuma tokko tokko ilaallee fakkeenya ana kan jedhu qeenxeedha jechuudha. Nama tokko bakka bu'a. Ati kan jedhullee qeenxeedha. Si'i kan jedhullee qeenxeedha. Ishee yookiin ishee kan jedhullee qeenxeedha. Maqaa qeenxee bakka bu'a. Isa kan jedhullee maqaa qeenxee bakka bu'a. Nuti kan jennu kun baay'ina agarsiisa waan ta'eef maqaa danoomaa bakka bu'a jechuudha. Akkasuma isin, isaan kan jedhu kunillee maqaa danoomaa bakka bu'a. Ramaddii isaan gargar ta'u maqaa danoomaa bakka bu'a jechuudha. Kanaafuu jechuma isaarra yoo adda baafanna jechuudha.
kuni akka sanatti bamaqaa maqoota qeentee bakka bu'anii fi bamaqaa maqoota danuma bakka bu'an jennee akka kanatti addaan qooduu ni dandeenya jechuudha. Egaa ramaddii bamaqaa kan jedhu kan ilaalla. Taansinee ramaddiin bamaqaa maal jechuudha? Bamaqaan akkamitti ramadama? Maaliif immoo ramadama kan jedhu isa kana hin ilaalla jechuudha. Egaa inni kun afaan garaagaraa keessatti ramaddiin bamaqaa kun yeroo baay'ee wal fakkaata. Fakkeenyaaf ramaddii afaan Ingilizii, afaan Oromoo ilaalla yeroo baay'ee akkasumas fakkaata kan afaan garaagaraa keessatti yeroo baay'ee ramaddiin bamaqaa ni mul'ata. Akkasumas immoo baay'inaanis wal fakkaata jechuudha. Egaa nu asirratti ramaddii bamaqaa afaan Oromoo ilaalla jechuudha. Ramaddii bamaqaa afaan Oromoo meeqatti ramadamu kan jedhu isaanoo maal jechuu akka ta'an walii wajjin ni ilaalla, nu hordofa. Egaa afaan Oromoo keessatti bamaqaan bakka gurguddaa sadiitti ramadama jechuudha. Bakka gurguddaa sadiitti qoodama yookiin bakka gurguddaa sadiitti ramadama. Bakka gurguddaa sadiitti ramadama. Akkamitti ramadama kan jedhu itti fufnee ni ilaalla. Egaa akka kanatti ramadama. Isaanis ramaddii tokkoffaa jedhamee, ramaddii lammaffaa, ramaddii sadaffaa yookiin afaan Ingiliziitiin ramaddii tokkoffaa kan jennu kun first person, ramaddii lammaffaa kan jennu kun second person, ramaddii sadaffaa kan jennu kun immoo third person jedhamee akkanatti afaan Ingiliziitiin jira jechuudha. Egaa ramaddiin afaan Oromoo keessatti ramaddii tokkoffaa, lammaffaa, sadaffaa jedhameeti akka kanatti ramadama jechuudha. Ramaddii tokkoffaa jechuun maal jechuudha? Ramaddii lammaffaan maali? Ramaddii sadaffaan maali kan jedhu immoo ni ilaalla. Maaliif ramaddii tokkoffaa jedhaman? Maaliif ramaddii lammaffaa jedhaman? Maaliif immoo ramaddii sadaffaa jedhaman kan jedhu kana adda baafannee ni ilaalla. Egaa ramaddiin adeemsa dubbiidhaan walii galuu keessatti bakka saditti qoodameeti. Isaan kun immoo maal akka ta'an ni ilaalla jechuudha. Egaa ramaddiin dubbii kun yeroo baay'ee adeemsa waliin haasa'uu keessatti maaliif al tokko fakkeenyaaf maqaa sana waamurraa bamaqoota bakka buusnee yommuu wajjin haasofnu jedhu ati, si'i, isaan, ishee, isa akka sanatti yommuu haasofnu jechuudha. Ramaddii kana keessatti ramaddii tokkoffaa jechuun nama dubbatu sanaa jechuudha. Ramaddii tokkoffaa jechuun namni dubbatu sun ramaddii tokkoffaadha jechuudha. Kanam ramaddii sun ana qaama dubbatu sana jechuudha. Fakkeenyaaf ana amma seera dubbii kana keessatti ramaddii tokkoffaa kan ta'u ana jechuudha. Ana. Kanaafuu ramaddii tokkoffaa keessatti kan dubbatu yookiin namni dubbatu suni ramaddii tokkoffaa jala ta'a jechuudha. Ramaddii tokkoffaatti ramadama. Ramaddii lammaffaa kan jedhamu immoo nama dhaggeeffatu sana. Nama dhaggeeffatu fakkeenyaaf amma ani isinittan dubbachaa jira, isin na dhaggeeffattu waan taateef qaama lammaffaa yookiin ramaddii lammaffaa taatu jechuudha. Ramaddii lammaffaa taatu. Ramaddii sadaffaa kan jedhamu immoo nama waa'een isaa dubbatamu. Fakkeenyaaf ani amma kana osoon waa'ee nama biraasiin taasisaa jira ta'e. Fakkeenyaaf waa'ee nama qorannoo qubee afaan Oromootti adeemsi tokko maqaa dhahee osoon isinitti dubbadha ta'ee inni namni waa'ee isaa haasa'u suni sadaffaa ta'a jechuudha. Sadaffaa. Kanaafuu ramaddii tokkoffaan qaama dubbatu san ana jechuudha. Ramaddii lammaffaan isin warra dhaggeeffatu. Ramaddii sadaffaan immoo qaama waa'een isaa dubbatamu. Qaama waa'ee isaa dubbatamu sana jechuudha. Kanaafuu ramaddii tokkoffaa keessatti nama dubbatu sana jechuudha. Ramaddii lammaffaan nama dhaggeeffatuu fi ramaddii sadaffaan immoo nama waa'ee isaa dubbatamu sana jechuudha. Dubbatamu sana. Fakkeenyaaf kan amma waa'ee seenaa jira, waaqa guutuu isiitti himaa jira yoo ta'e, ani kanan himu kuni ramaddii tokkoffaadha. Isin nama dhaggeeffata ramaddii lammaffaadha. Kan seenaan isaa himamu sun immoo fakkeenyaaf inni jennee waa'ee jiraala waaqa guutuu dubbanna waan ta'eef inni suni ramaddii sadaffaadha jechuudha. Kan waa'een isaa haasa'amu sun. Egaa ramaddii tokkoffaa lammaffaa sadaffaan maal akka ta'e adda baafattii jedhee yaada. Kanaaf haasaa garaagaraa keessatti yoo shaakaltan haala salphaan adda baafattu jechuudha. Egaa gabatee ramaddii bamaqaa jedhama inni kuni. Gabatee ramaddii bamaqaa kuni
akkuma jalqaba jedhee afaan garagaraa keessatti wal fakkaata. Afaan garagaraa keessatti wal fakkaata jechuudha. Garagaraa keessatti wal fakkaata. Egaa kuni kan afaan Oromooti. Ramaddii gabatee ramaddii bamaqaati. Egaa gabatee ramaddii bamaqaa kana mee tokko tokkoon akkatatti ramadame kana isiniif ibsuun yaala. Egaa jalqaba irratti akkuma ilaalle ramaddiidha. Asirratti tartiiba olee jalqaba irratti kan jiru kana keessatti ramaddiidha. Egaa ramaddii tokkoffaa, lammaffaa, sadaffaa jenneeti. Egaa inni kuni ramaddiidha. Isaan ramanneera jalqaballee waan haaraa miti. Inni itti aanee heddumina. Heddumina jechuun immoo baay'ina waan tokko agarsiisu kan waa'ee tokkoo baay'ina waan tokkoo baay'ina qeenxee namoo danuudha jennee jechuudha. Heddumina kan agarsiisudha jechuudha. Heddumina jechuun baay'ina kan agarsiisu waan tokko qeenxee namoo danuudha. Kanaafuu inni kun qeenxee danuu kan jenne kun ramaddii tokkoffaa keessatti kan bamaqaan qeenxee ta'ee jira, bamaqaan danuu ta'ee jira jechuudha. Ramaddii lammaffaa keessattis bamaqaan qeenxee ta'ee jira, bamaqaan danuu ta'ee jira. Ramaddii sadaffaa keessatti illee akkasuma bamaqaan qeenxeef danuu ta'ee jira jechuudha. Akkuma jalqaba amaloota bamaqaa ilaalletti amaloota bamaqaa kan adda isaan taasisu jechoota baay'inaa dabalachuun danuuma agarsiisan jennee jira. Ofuma isaaniitii adduma addatti bamaqaan qeenxee jira, bamaqaan danuu jira jechuudha. Uumama isaaniitiin akkasitti jechoota garaagaraa qabu malee bamaqaa tokko danuuma itti daballee yookiin jechoota danuumatti daballee baay'ina agarsiisna miti. Adduma addatti jira jechuudha. Egaa kun immoo hedduminaa. Inni biraa maayii kan jennu kun egaa afaan Ingiliziitiin keezii kan jennu inni kunis maatima qabeenya yookiin antima kan agarsiisu jechuudha. Kun hima tokko keessatti yeroo baay'ee hima tokko keessatti yommuu bamaqaa fayyadamnu bamaqaan akka matima yookiin mataa himaa akka gulummuu sanatti yoo gale matima jedhama. Bamaqaa matima jedhama. Akkasuma immoo bamaqaan abbummee waan tokko agarsiisuuf gale. Abbummee waan tokko agarsiisuuf galee qabeenya jenna. Isaan kun qabeenya jalatti ramadamu. Abbummee waan tokko agarsiisuudhaaf bamaqoota galanidha. Sadaffaa irratti aantima. Aantima jechuun immoo hima tokko keessatti yookiin gocha tokko keessatti kan gochi irratti raawwatame yookiin afaan Ingiliziitiin objectii isa jennu san jechuudha. Objectii isa jennu san jechuudha. Egaa maatii jechuun subjectividha. Aantima objectividha. Egaa qabeenyi immoo eenyummaa waan tokko yookiin qabeenyi tokko waan tokko kan irratti itti argamu isa sana jechuudha. Egaa maayii jechuun kana kan agarsiisan keessa jennu san jechuudha. Ingiliziitiin. Egaa inni sadaffaa irratti koorniyaadha. Egaa koorniyaa beektu. Koorniyaa jechuun saala kan agarsiisu dhiira moo dubartiidha. Egaa tokko tokko saala maleessas jedhama. Idoonnoo waan sanaan beeku. Hundumaafuu saala agarsiisa jechuudha koorniyaan. Egaa asirratti dhiira dubara kan jedhu koon fudhadha. Egaa mee ramaddii tokkoffaa kana ilaalla. Egaa ramaddii tokkoffaa kan jedhaman akka kanatti tartiiba dalgee kanarra kan jiran jechuudha. Dalgee kana ilaalla. Dalgee gabatee kana. Egaa ramaddii tokkoffaa kana irratti qeenxee fi danuu jennee bakka lamatti qoonna. Egaa qeenxee kan jedhaman ani kan jedhu qeenxeedha jechuudha. Bamaqaan ani jedhu qeenxeedha. Ana yookiin ani kan jedhu kun ana qofa bakka bu'a jechuudha. Nama tokko jechuudha. Nama tokko kanaafuu qaama dubbatu san keessaa ani nama tokkodha. Yoo qaamni dubbatu sun nama tokko ta'e ani jenna. Maaliif ramaddii tokkoffaan qaama dubbatu sana jennee jira yookiin nama dubbatu sana ani yoo ta'e yookiin nama tokko yookiin qeenxee yoo ta'e ani jenna. Baay'ee yoo ta'an immoo nuyi yookiin nuti jenna jechuudha. Baay'ee yoo taane nuyi yookiin nuti jenna jechuudha. Egaa achirratti immoo abbummee agarsiisuudhaa fi ramaddii tokkoffaa irratti nama tokko yoo ta'e kiyya yookiin koo jenna. Fakkeenyaaf kitaaba koo, kompiitara koo, maallaqa koo akkasitti jechuudha. Yoo immoo baay'ee taane jechuudha. Yoo baay'ee taane keenya jenna jechuudha. Abbummee agarsiisu keenya jenna jechuudha. Akkasuma aantima jalatti yookiin kan gochi tokko irratti raawwatame jalatti yoo nama tokko ta'ee ana, yoo immoo nama baay'ee ta'ee nuu jenna jechuudha. Nuu jenna jechuudha. Nuu jenna jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti egaa hima keessatti gashinee ilaaluu ni dandeenya jechuudha.
Egaa akka sanatti fakkeenya fudhatanii keessa gashuudhaan ilaaluun ni danda'ama. Egaa isaan immoo yoo nama tokko ta'e yookiin qeenxee yoo ta'e ana jenna, yoo nama baay'ee ta'e nu jenna jechuudha. Fakkeenyaaf fakkeenya hima tokko yoo fudhanne caalaan cidha isaarratti ana affeere, caalaan cidha isaarratti ana affeere jechuu dandeenya. Yookiin immoo baay'ee ta'e caalaan cidha isaarratti nu affeere, nu affeere. Egaa kaa antima kan jedhu kun yeroo baay'ee xumurtuu hordofeetti gala. Egaa xumurtuu hordofeetti gala. Egaa gocha sana immoo kan irratti raawwatamedha. Egaa hima san keessatti kan gochi sun waan isaa haasa'amu ana jechuudha malee caalaan cidha isaarratti ana affeere yookiin nu affeere jennee akka sanatti fakkeenya fudhachuu dandeenya. Egaa ramaddii lammaffaa immoo ilaalla jechuudha. Akkuma ilaalle ramaddii lammaffaan immoo maal jennee jirra? Bamaqaa waa'ee sana dubbatu yookiin nama waa'ee sana dhaggeeffatu jechuudha. Isa dubbatamu sana nama dhaggeeffatu ramaddii lammaffaa jenna. Nama dhaggeeffatu ramaddii lammaffaa. Tokkoffaan nama dubbatu jennee lammaffaan qaama dhaggeeffatu sana jechuudha. Qaama dhaggeeffatu kana. Egaa isaan kun akkuma ramaddii tokkoffaa qeenxee fi danuu qabu. Qeenxee yoo jennu akkuma jennu tokko yoo ta'edha. Danuu yoo ta'e baay'ina yoo agarsiisudha. Egaa qaamni dhaggeeffatu sun itti akeekama ati jedhama. Kanaafuu tokko yoo ta'e baay'ee yoo ta'e immoo isin jenna jechuudha. Isin jenna. Isaan kun kan ramaddii lammaffaadha. Maaliif namoota dhaggeeffatan sanadha jechuudha. Amma fakkeenya namoota dhaggeeffatan kana nama tokko yoo ta'e atiin jedha yookiin immoo nama baay'ee dhaggeeffatan isin jedha jechuudha. Qabeenyummaa yoo agarsiisnu yookiin abbummaa yoo agarsiisnu kan nama tokko yoo ta'e kee jenna, kan nama lama tokko olii yoo ta'e baay'ina yoo agarsiise keessan jenna jechuudha. Akkasuma aantima jalatti immoo nama tokko yoo ta'e si jennaanii, nama lama tokko olii yoo ta'e baay'ina yoo agarsiise immoo isin jennaanii jechuudha. Egaa asirratti koorniyaa jalatti isa ramaddii tokkoffaa irratti illee ibsine egaa wal fakkaata ramaddii tokkoffaa lammaffaa koorniyaan egaa kuni ani nuyi ati isin kan jedhu saala lachuudhaaf fayyada jechuudha. Al tokkotti dhiiraaf dubara fakkeenyaaf ani kan jedhu dhiira dubartiin ibsu saala lachuudhaaf hun ta'a. Nuyi kan jedhu kunillee saala kamiyyuu ibsu lachuuf hun ta'a. Ati isin kan jedhu kunillee saala lachuuf hun ta'a jechuudha. Itti dabalataa jechuudha. Rakkina qabu egaa saala addan baasu egaa Oromoo keessatti amaloota ramaddii amaloota bamaqaa keessa adda isaan ta'e tokko kanaadha. Maaliif yeroo baay'ee bamaqaan baay'een saalama walitti qabaadha jechuudha. Saala walitti qabu jechuudha kanatti. Egaa kanaafuu ani kan jedhu saala jechuudha kun ta'a. Akkasuma abbummee illee kiyya koo kan jedhu saala jechuudha kun ta'a jechuudha. Ana kan jedhu saala jechuudha kun ta'a. Akkasuma danuu ramaddii tokkoffaa keessaa keenya kan jedhu kun saala jechuudha kun ta'a. Nuu kan jedhu saala jechuudha kun ta'a. Ramaddii lammaffaa kana jalatti illee akkasuma hundumti isaaniiyyuu saala jechuudha kun ta'u jechuudha. Kee yoo jennu keessan yoo jennu, si yoo isin yoo jennu, kanaafuu warra ramaddii lammaffaa saala jechuudhaaf bakka bu'u jechuudha. Kanaafuu koorniyaa jalatti lachuu ni ta'a jechuudha. Saala jechuudha. Saala dhiiraaf dubartii. Egaa kun adda addatti miti asirratti saala waliigala gaafa jennu lachan wal tokkotti yookaan dhiira dubartii al tokko walumatti qabata jechuudha. Saala isaa addan baasu walumaa galatti ni ta'a jechuudha. Garuu adda addatti dhiiraaf dubartiif adda addatti miti. Maaliif? Fakkeenyaaf as keessatti ani kan jedhu kuni dhiira ta'uu danda'a, dubartii ta'uu danda'a. Egaa garuu ati dhiira dubartii jedhee wanta adda baasu tokko hin jiru jechuudha walumaa galatti. Ramaddii tokkoffaa lammaffaa keessatti walumaa galatti jechuudha. Saala kamiiyyuu ta'uu danda'a. Dhiiras ta'uu danda'a, dubaras ta'uu danda'a, walii galatti qaama kamiiyyuu ta'uu danda'a jechuudha. Wanta adda baasu tokkoyyuu hin jiru jechuudha. Egaa gara ramaddii sadaffaa dhufne immoo dalgee gabatee kan isa sadaffaa yoo ilaalle ramaddii sadaffaa kana keessatti egaa akkuma ramaddii qaawwanii qeenxeef danuu qabu. Egaa maqaa qeenxee maqaa danuu bakka bu'u. Egaa ramaddii sadaffaan kun akkuma jenne qaama waa'insaa dubbatamu yookiin nama waa'insaa haasa'amudha. Egaa isa kan qeenxee yoo jenne lamatu jira. Isaanis saala agarsiisu. Dhiira yoo ta'e inni jenna, dubara yoo ta'e ishee jenna jechuudha. Maatii keessatti qabeenya keessatti immoo dhiira yoo ta'e kan isaa jenna, dubara yoo ta'e kan ishee jenna. Akkasuma antimeetti immoo dhiira yoo ta'e isa jenna, dubara yoo ta'e ishee jenna. Kanaafuu egaa kuni koorniyaa jalatti saalaaf adda ba'ee jira jechuudha. Ramaddii sadaffaan kuni afaan Ingiliffaa keessatti akkasuma ishii jedhee akkasitti adda ba'ee jira jechuudha. Egaa danuu jala agarsan immoo walumatti qabaatti.
Egaa amma asirratti saala saddan baasu isaan jenna yoo maatii ta'ee galee yookiin maqaa maatii bakka buusuu barbaanne isaan jenna. Yoo qabeenya agarsiisu kun abboommii agarsiisu kan isaanii jenna. Kan isaanii jenna. Egaa akka kanatti ramaduu dandeenya jechuudha. Kanatti ramaduu dandeenya. Egaa kun akkaataa kanaan ramaddii agarsiisuu dandeenya jechuudha. Ramaddiiwwan bamaqaa akka kanatti ramadamu jechuudha. Bakka gurguddoo sadiitti kun gabatee ramaddiiti. Kan amma ilaalle kun jechuudha. Ramaddee ilaalle kun jechuudha. Egaa asirratti gabatee kanarraa akka tokko akka hubattan abdiin qabaa. Egaa amma tokko hubattan abdiin qabaa. Egaa akka kanatti egaa kun ramaddee jedhama. Egaa dhiifama asirratti ramaddii sadaffaa keessatti antima kan jedhu hin galle. Egaa antimaa fi maatima kan jedhu ramaddii sadaffaa kana tokkuma asitti isaan jedha jechuudha. Asitti isaantu galaa dhiifama barreeffama keessatti dagadhee isaan jenna jechuudha asitti. Isaan maaliif isaan ramaddii sadaffaa keessatti antimaa fi maatima kan jedhu akka kanatti isuma tokko jechuudha. Egaa akka kanatti akka tokko hanga hubattan abdiin qaba. Egaa kan hedduumina jechuun maal akka ta'e jalqaba dubbadha. Waa'ee waan tokkoo yookiin tokko olii kan dubbatudha. Koorniin jechuun waa'ee saala kan dubbatudha. Antima jechuun hima keessatti gochi tokko kan irratti raawwatamedha jechuudha. Objektii jennu san jechuudha. Egaa kun waa'ee bamaqaati. Hanga tokko waa'ee bamaqaa hubattan abdiin qaba. Egaa gaaffii yaada yoo qabaattan karaa koomentiin kaa'uu dandeessu. Egaa barumsi keenya har'aa kana fakkaataa isiniin jedha. Egaa irra deebiin jedha namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan barumsi keenya yoo isinitti tolee yoo isin gammachiisee chaanaalii keenya sabiskiraayib gochuun laayik gochuun jabeessaa akkasumas yoo immoo nama biraatiif isin taa'attanii yaaddan sheer godhaa fi isiniin jechuun jaalladha. Egaa barumsi keenya har'aa kana fakkaataa yeroo itti immoo barumsa biraatiin hamma walitti deebinutti nagaatti tura.